السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتودا فجالتمتوني خردفتوني برسيسا ورماب الحمد لله هن نجاكوت نجيني كي خنجال الله هن كبجارا باك جرتن مرت نجاو دعوتودن كي يباغا مدن فيديو أراك نكيساتي آبي بيجبر بعدن تولا اتين بالبلاشو دندي سنين اسم برسيس إجا دعوتودن كي يا آبي كوني آبي أجايباتي بيجكمو جراتني يجودا آبي كنا داولوري غورا چودان بكبر بعدن بيجبر بعدن تولا بالبلاشو دندي سنين چودا كريديتي كوفا ولتي كبا چودان آبي كوني كريديتي كوفا سنگا فتمله وان تقول سنين قافتو جدا كريديتي ولتي قبضتني بيجبر بعدن تولا آبي كنا فايدمتني أبا بربادن رتي بالبلاشو دندسني جدا ماتي كيسنيف سايبن كيسنيف ريوتن كيسنيف بيجبر بعدن جدا أبا بربادنيف آبي كنا كوفا داولودي قدرتني كريديتي ولك قبضتني جدا अब घर बर्बादन बिलबिलचू देसनी हालत फायदा मसादा हालत क्रेडिटी कन वलति कबचू दन देसनी डिसेंबर सीजन hayyee daawwattoota eegamu barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenyaaf haarawaa taatan baga nagaan dhuftan barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya subscribe godhachuun dagatinadha. Yeroo subscribe gootan barumsuun asirratti dabarsinu guyyaan guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notification sana kilik godhaadha achi booda all kajettoon irra kaayadhaadha. Viidiyoo keenya nan baay'ee dargee kan raafaa deemu laayik godhaadha barumsaan garaadhaa isin darbee YouTube chaanaala keenya jala seenaadha viidiyoo baay'eetu jira irraa baradhaadha. Egaa gabanumaan hanga barumsaan dabarsaa hanga xumura viidiyoo kiyyatti obsaan afaana turaan hordofaa isiniin jira. hayyee daawwattoota kiyyaa linkii aappii kanaadhaa bakka irraa daawuloodii godhatan description boxii viidiyoo malaalaa jirtan kana jalaan isiniif ka'a linkii as jalaan argattu linkii irratti kilikni gootu hayyee daawwattoota kiyyaa yeroo linkii irratti kilik gootan haala kanaan websaayitii kanarra isin fida asirra suuta gad ni deemtu asirra suuta gad deemtaniituma aappicha daawuloodii godhachuudhaaf jechuudha kanuma as jalaatti daawulood hojjetu ni jirti irratti kilikni gootu egaa appiin kiloota kana ani buufadhe waan qabuuf buusuun irraa hin eegamu isin buufattanii yeroo buufattan ofirratti kilikni gootu achi booda appiin isiniif banama hanga appiin isiniif banamu obsaan eeggattu hayyee ifama hayyee daawwattoota kiyyaa appiin kinoo haala kanaan isiniif banama yeroo haala kanaan isiniif baname akkuma asirratti argaa jirtan amma ni kreditii 1,370 qaba jechuudha. Amma isin kreditii kana haalli itti walitti qabachuu dandeessan asirratti kreditii kajaajila kilikni gootu achi booda x kana kilik gootan beeksisa kuni achi booda kinoo amma akkuma asirratti argaa jirtan sixootaa yookiin kennaa ni jira sanduuqa irratti kilik gootu ni sabaasabattu jechuudha asirra. Akkuma argaa jirtan kuni inni gama bitaadhaa kreditii kreditii meeqa ofirraa qaba kun kreditii 720 ofirraa qaba inni kun immoo 100 ofirraa qaba jechuudha inni gala amma walitti qabatan jechuudha akkuma argaa jirtan silatti kreditii 1,300 fi meeqaan qabaan ture amma kun 400 fi waa jechuudha kreditii kun akkuma argaa jirtan haala kanaan walitti qabatan jechuudha amma 1,430 gaheetiin jira jechuudha akkasumatti walitti qabatan jechuudha inni gala haala kanaan walitti qabattu kun amma akkuma argaa jirtan 480 ga'een jira jechuudha isin kan jirame haala kanaan kan krediticha walitti qabachuu dandeessan jechuudha yeroo wal kreditii kana walitti qabatan kreditii gahaa jechuudha yeroo walitti qabatan haala bilbilachuu dandeessan silatti akkuma argaa turtan kreditii 1,370 qaba ture amma kun 1,480 walitti qabadha jechuun fuulum keessan duratti amma wanti gochuu qabdan jechuudha yeroo aappii buufatan asirratti biyya bilbiluu barbaadan irratti kilik gootaniiti biyya bilbiluu barbaadan filattu fakkeenyaaf kaantirii kanarratti kilik gootu booda biyyoota hunda isiniif baasa achi booda haala kanaan biyyoota hunda isiniif baasa biyya bilbilachuu barbaadan san irra kaayyatu jechuudha alaabaa yookiin kaantirii biyya koodii biyya bilbiluu barbaadan san irra kaatanii jechuudha fakkeenyaaf kora Itoophiyaadhaa bilbilachuu barbaadan kinoo Itoophiyaa kan jettu ni jirti irratti kilik gootu haala itti bilbilachuu dandeessan Itoophiyaa kinoo koodii bantuu waliin naqamee jira jechuudha amma kan guutuu qabdan sagalirraa guutu jechuudha inni galee haala kanaan sagalirraa guutu haala kanaan guutuu jechuudha fakkeenyaaf isinitti agarsiisaa jira bilbilachuudhaaf akkuma bilbila kanidhaa adiidhaa ok kilik gootu
achi booda kiriiditii hanga isin barbaachisu isin hima jechuudha. Itoophiyaa bilbiluudhaaf amma kiriiditii meeqa nu barbaachisa? Kiriiditii 8,043 ni galu turame ifama. Haala kanaan kiriiditii kana walitti qabatanii biyya barbaadan Itoophiyaas haa ta'u biyyoota keessa jirtan haa ta'u biyya barbaadan jechuudha. Bakka barbaadan jiraatanii gara barbaadan bilbilachuu dandeessan. Kiriiditii kana qofa walitti qabachuudhaan jechuudha waan isin barbaachisu. Ni galee. Egaa haala kiriiditii walitti qabatan silaatti isin agarsiisan jira jechuudha. Fakkii duraalaa kanatti kilik gootaniitu immoo kiriiditii keessa walitti qabachuu dandeessan jechuudha. Haaluma kana. Baay'ee tokko salphaa jechuudha. Sekoondii 5 keessatti walitti isiniif qaba jechuudha. Ni galee. Egaa daawwattoota kiyyaa isin galee jechuun abdii qabaa. Barnoonni keenya kanarraadhaa asirratti raawwataa barumsa bareedaa karraadhaa kan argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haara yoo taatan sabiskiraayib gootanii maatii keenya ta'uu dagatinaadha. Akkasumas viidiyoo keenya kana namni baay'een argee kan raafaatimu laayik sheer godhaadhaa barumsa birootti nagaa walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.